Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya OBN Cyber Media irraa oduu guyyaarraaf qindeeffannee isinitti himnaa dursinee ijoowwaniin eegalla. Wayita hurrii naannoo keessa haguugee mul'atu miira akkamiitu isinitti dhaga'ama akkaataan hurriin itti muumma'u quba qabdu laata. Daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa bara baajataa 2018tti doolaara biliyoona 9 fi miliyoona 100 argachuu ibse. Itoophiyaatti duula ashaaraa magariisaa guyyaa tokkoon biqiltuu miliyoona 800 dhaabuuf beellamni qabame. Guutuu dukanaa mokkattaa nuti qindeessineerraa kan isinitti mu'aniin kuba qalaati nu faana tura. Daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa bara baajataa 2018tti doolaara biliyoona 9 fi miliyoona 100 argachuu ibse. Hojii raawwachiisaa olaanaan garee daandii xiyyaaraa Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasoo bara baajataa xumurametti galii doolaaraa biliyoona 9 fi miliyoona 100 argachuun raawwii milkaa'aa argamuu ibsan. Galiin argame kunis kan bara 2017tiin wal bira yeroo qabamu harka 20 dabaluu eeruun karoora bara 2018tti qabame irratti harka 9 caalmaa agarsiisuu siman. Bara baajataa kanatti balallii idil-addunyaa 4 eegalchiisuus kan dubbatan obbo Masfiin walumaa galatti namoota miliyoona 20 fi 700 imalchiifneerraa jedhan. Imala biyya keessaa 22 ture gara 25 ol guddisuun humna tajaajila biyya keessaa dabaluu siman. Gareen daandii xiyyaaraa Itoophiyaa fe'umsa toonii 800 fi 97 imalchiisuun kan bara darbeerraa harka 16 caalmaa agarsiiseeras jedhan. Bara baajataa darbe kanatti xiyyaarota haaraa 9 hojii eegalchiisuun karoora qabameen akka milkeessaniif gargaaruus obbo Masfiin Xaasoo miidiyaaf ibsa laataniiru. Itoophiyaa fi Ameerikaan damee teekinooloojii artificial intelligence irratti waliin hojjechuuf ta'uu ibsan. Mootummaa USA'tiif ministeera gargaaraa ittaanaa Afrikaa bahaa giddugaleessaa Maark Miisheel Instituutii Artificial Intelligence Itoophiyaa daawwachuun waloon hojjechuuf mari'achuus himan. Daarektarri olaanaan Artificial Intelligence Itoophiyaa Dr. Warquu Gaachanaa hariiroon baroota dheeraaf biyyoota lamaan gidduu ture jabeessuu himuun damee AI'nis hojiilee gurguddaa hojjechaa jiraachuu ibsan. Haaluma kanaan qorannoo fi misooma Artificial Intelligence irratti hojiilee milkaa'oo ta'an hojjechaa akka jiranis himan. Keessattuu afaan dhalootaatti madaqsuuf afaanota biyya keessaa maashinii barsiisuun Itoophiyaan wantoota garaagaraa fayyadamuu eegaluu ishee ibsan. Dabalataanis Itoophiyaan staartaaparoota deeggaruuf xiyyeeffannaa addaan hojjechaa akka jirtuu fi tumsa waloon hojjechuuf haala mijataan akka jirus ibsaniiru. Mootummaa Ameerikaatti gareen ministeera gargaaraa ittaanaa Afrikaa fi bahaa giddugaleessaa Maark Miisheel simannaa godhameef galateeffachuun sochii instituutichi teekinooloojii AI madaqsuuf gochaa jiru dinqisiifataniiru. Dabalataanis hojiileen teekinooloojii roobootiksii, hooloogiraamii, afaan dhalootaan wal barsiisuu fi dameewwan biroo irratti hojjetaman akka fakkeenyaatti kan eeraman ta'uu simanii Instituutii Artificial Intelligence Itoophiyaa irraa odeeffanne. Meeshaaleen karaa seeraan alaa miliqanii gara biyya keessaa galfaman to'ataman. Meeshaaleen miliqsoo gara biyya keessaatti galfamanii to'atamanis elektirooniksiin kan wal qabatan kan akka kaameraa CCTV 326, raawutoroota 163 fi sagalee dhageessistuu heedfoonii ta'uu poolisiin Finfinnee beeksise. Namni maqaan isaa Waasiyuun Alii jedhamus meeshaalee miliqfamanii biyya keessa seenan waliin to'atamuun qoratamaa jiraachuutu himame. Daldalli seeraan alaa dinagdee biyyaa fi namoota karaa seera qabeessaan daldalan irratti dhiibbaa waan qabuuf namni hunduu gocha kana waloon ittisuu akka qabus poolisiin Finfinnee dhaameera. Itoophiyaatti duula ashaaraa magariisaa guyyaa tokkoon biqiltuu miliyoona 800 dhaabuuf beellamni qabamuu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsan. Misooma ashaaraa magariisaa baroota darbaniin biqiltuun biliyoona 8 caalu dhaabame bu'aa akkamii argamsiise kan jedhu irrattis Baayisaa Moltoo waan qindeesse qaba. Biqiltuu dhaabuun abdii egeree dhaabuudha jechuun misooma ashaaraa magariisaa bara kanaa handaara horar 8tti kan eegalchiisan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed amma immoo duula ashaaraa magariisaa guyyaa tokkoon biqiltuu miliyoona 800 adoolessa 27tti dhaabuuf beellamni qabamuu ibsan. Duula misooma ashaaraa magariisaa guyyaa tokko barana irrattis hawaasni tokkummaan hirmaachuu akka qabu waaman. Irreen lammiilee Itoophiyaa wal ta'insaan guyyaa tokkotti biqiltuu miliyoona 800 dhaabuudhaan seenaa kan bira hojjechuuf guyyoota muraasni qofti hafuu ibsan. Lammiilee biyya koo jaallatamoo guyyaa beellamni qabame hirmaachuuf qophii barbaachisaa akka gootan kutannoodhaan kaatanis injifannoo caaluu galmeessuun imaanaa isinitti kenname akka dhugoomsatan jechuun waamicha abdii dhaabuu waaman. Ashaaraan magariisaa garaagarummaa siyaasaa sabaa fi amantii malee misooma waloof gamtaan hiriiruun hojiiwwan bu'aa argamsiisaa jiran keessaa agarsiistuu ijoo fi mallattoo ida'amuu ta'uusaas waajjirri ministeera muummee ibseera. Mancaatiin qabeenya uumamaa madaala qilleensaa jeequun sirna koondaanqee oomishtummaa hir'isaa qaamaan bishaanii timaan guutaa rakkoo hongee hammeessaa balaa lolaa fi hanqina wabii midhaan nyaataaf hawaasa saaxila jedha qorannoon Alliance of Biodiversity International. Rakkoo kana qolachuuf Itoophiyaan ammoo yaadama ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin
sagantaa misooma ashaaraa magariisaa labsuun hanga yoonaatti biqiltuu biiliyoona 48 caalu dhaabameera. Haaluma kanaan bara 2011 sagantaa dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaan biqiltuu biiliyoona 4 dhaabuuf karoorfame. Biqiltuu biiliyoona 4.7 dhaabuun seenaa Itoophiyaa keessatti isa jalqabaa ta'uun jajame. Bara 2012 ammoo biqiltuu biiliyoona 5.9, bara 2013 biqiltuu biiliyoona 6.8, bara 2014 biqiltuu biiliyoona 7.2, bara 2015 biqiltuu biiliyoona 7.5, bara 2016 biqiltuu biiliyoona 7.5 akkasumas bara 2017 darbe ammoo biqiltuu biiliyoona 8 dhaabuun baranas biqiltuu biiliyoona 8 caalu dhaabuuf irree gamtoomeen hojjetamaa jira. Biqiltuun baroota darbanitti fufinsaan dhaabame kunuunfamaa tures uwwisa bosona Itoophiyaa harka 23.6 ol guddisuu waajjirri ministeera muummee ibseera. Sagantaan misooma ashaaraa magariisaa boqonnaa 1 fi 2 biqiltuu biiliyoona 65 dhaabuuf galmi kaa'ame hojjetamaa jirus Itoophiyaan addunyaarraa biyya sagantaa misooma qabeenya uumamaa guddaa hojiirra oolchitu gochuuf gumaacha qabaachuu isaatu ibsame. Itoophiyaan muuxannoo waggaa waggaan misooma ashaaraa magariisaa jabeessuu irratti hojjetaa jirtu biyyoota ollaafis qooduun dinqisiifannaa argatteetti. Misooma ashaaraa magariisaa akka biyyaatti hojjetamaa jiru keessa naannoon Oromiyaa waggoota 7 darban biqiltuu gosa garaagaraa biiliyoona 28.2 dhaabuun gahee ishee qooddeetti jedha. Ergaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa karaa miidiyaa hawaasaa isaaniin dabarsan uwwisni bosona Oromiyaa harka 17 irra tures gara harka 29 olitti guddachuu ibsan. Isin misooma ashaaraa magariisaa keessatti hangam hirmaattanii irraa fayyadamaa jirtu? Waamicha duula guyyaa tokkoof waachuufoo qophooftanii? Yaada keessan nuuf qooda. Wayita hurriin naannoo keessan uwwisuu miira akkamiitu isinitti uumama? Ofii hurriin akkamiin uumama kan jedhu irrattis Bafiqaaduu Mokonnin odeeffate. Hurriin ganamas galgalas guyyaa sasiin deema. Bonaaf gana hurriin irraa hin fagaanne godina Iluu Abbaaboor magaalaa Boreetti argamna. Iluun Abbaaboris akkuma lageen gurguddaa fi bosonaan kuulame hurriinis irraa hin fagaatu. Darbee waqtii gannaa guyyaan iyyuu dukkaneen sun namni ijaan wal arguudhaaf rakkachuu mala. Wayita bokkaan roobu jiidhaa fi qorratu wal furaa qilleensatu hurrii geejjibsiisee mukaraasaa waqtii gannaa ammoo aduu ari'uun lafa haguugees bokkaa simata. Jiraattonni godina Iluu Abbaaboris wayita hurrii lafa haguugu miira isaanitti dhaga'amus ibsaniiru. Gara xinnoo gara baadiyyaatti tuuma gadi siqame wal bukkee dhaabattee abaluu baruun illee baay'ee rakkisaadha. Hurriin ganamas galgalas guyyaa sasiin deema. Kanarraa kan ka'e yeroo karaarra konkolaachistoota deemanis humtuu makiinaan waliin arganu. Akka coqorsaa lafa qabadhu akka horii waaqa qabadhachuun guddadhuuti jiidhan dhabine jechuudha. Hurriin hurka bosonaa fi lageen irraa ka'uun uumamaa jedhani Yuunivarsiitii Mattuutti barsiisaa fi qorataan qabeenya bishaanii Injiinar Tolasaa Nagaasaa. Atmosferonni gosa 5tu jiru achi keessa troposfer kan jedhu 0 irraa hanga kiiloomeetirii 12tti kan deemu lafarraa ol ka'ee achi keessatti uumamaa jechaadhaan. Kutaan kun maaleera bishaan baay'ee hurkisiisa. Ho'i aduu waa itti ba'uuf lageenittis jiidhina bosonaa waan qabuufis hin hurkisiisa. Hurriin wayita bifa hurkaan gara samiitti ol adeemu akkaatuma ol ka'iinsisaa dabaluun qabbanaa fi ulfaataa deemuun gara jiidhiinsaa fi bishaanittis jijjiirama. Karaa biraan ammoo bishaantu adeemsaan gara hurriitti jijjiiramuun deebisee bokkaa'uma jedhan. Gaafa hurkiisu maal ta'anii gara cobaatti jijjiirama yeroo sana gara qilleensaatti ol ba'a jechaadhaan. Erga qabbanaa'ee booddee maal ta'a? Qilleensi sun ho'inni achi keessa jiru maal ta'a xiqqaachaa deema jechaadhaan. Erga xiqqaachaa deeme achi keessatti maal uuma? Hurriin sun deemee gara roobaatti nu jijjiirama jechaadhaan. Wayita hurriin lafa haguugee jirbii hidda tole fakkaachuun samiitti ol aaruhoo miidhaa qabaa laata. Wanta akka utaaloo waanuma adda addaa kanatu baay'ee namaatti baay'ata. Tokko ijoollee siin qofaasisa. Hurriin wayita baay'atu sirna hargansuu jeequu dabalatee fayyaa namaarrattis miidhaa garaagaraa fiduu malaa jedhan. Yuunivarsiitii Mattuu mana barnoota fayyaatti qorataa fi barsiisaa kan ta'an Dr. Silashii Dubbaaleem. Jiidhinni yeroo galu keessatti jalqaba alerjiikii sasalphaa ta'e tokko kakaasuu danda'a. Vaayirasonni utaalloo namatti fidan baay'inaan qabbana kana jaallatu. Funyaan keenya irra taa'u baay'ee isaa waan ta'eef lafa qabbanaa barbaadu waan ta'eef isaan kun gara qilleensaatti gadi bu'anii ujummoo qilleensaatti gadi bu'anii utaalloo baay'ee salphaa jalqabee influenza kan jedhamu baay'ee kan nama miidhu ta'uu danda'a jechuudha. Wayita hurriin lafa uwwisu of eeggannoo hawaasni gochuu qabus akeekaniin. Bishaan waa dhiqachuu, uffata ofii miiccachuu. Daa'ima yoo ta'e uffata amma waanuma qabaniin qorra kan saaxila baasuun qaban. Wayita hurriin naannoo keessan haguugu hawaasni maal jedha? Miirri addaa isin mudate hoo maaliin? Yaada keessanis nuuf qooda. Hangammaa kan hordofaa turtan OBN Saayibar Miidiyaa irraa oduu guyyaa irraaf qindeeffannee turanii waan waliin turtaniif galatoomaa bakka nagaa tura.